Yooyaa jirra jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota gammadaa show kan guyyaa har'aa eegalee jira. Guyyaa har'aa immoo keessummaa yeroo hedduudhaaf daawwattoonni keenya irra deddeebiidhaan nu gaafachaa turtan nama baay'ee guddaa fi kabajamaa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Namni guyyaa har'aa isiniif qopheessine kun ammoo nama baay'ee ajaa'ibsiisaa, barsiisaa amantii, barreessaa akkasumas falmaa mirga dhala namaa akkasumas immoo hojii namoomaa adda addaa irratti fi leenjii garaagaraa kennuudhaan nama hedduu beekamuu fi keessumaa amantaa islaamaa biratti immoo nama kabajaa olaanaa qabuu fi nama hedduun keessan arguu barbaadan akkuma duraan isinitti himnedha. Namni guyyaa har'aa isiniif affeerre eenyu laata? Mee otoo kanatti hin darbiin dura guyyaa har'aa immoo sponsaroota gammadaa show sponsor gochuudhaan isin biraan gahan kan isinitti himnu ta'a. Sponsaroonni keenya guyyaa har'aa Ethio Telecom, Ililli Grand Real Estate akkasumas baankii Awaash turanii hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaa jennaan. Maarree keessummaan keenya guyyaa har'aa stuudiyoo gammadaa show gaheera naan jechaa jiru. Ustaaz Ahmadiin Jabal stuudiyoo keenyatti argamanii jiru. Haamilee ho'aadhaan naasimadha. Baga nagaan dhuftan ustaaz. Baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa geessan. Giddugala magaalaa Finfinnee Koomishinii Dinagdee Afrikaa irraa meetira 200 fagaatee Kaazaanchisitti ilillii haaraan biqileera. Filannoo gaarii kan isiniif dhiyeesse Ilillii Grand Real Estate. Odeeffannoo dabalataaf haloo nuun jedhaa. Baga birraa geessan. Ilillii Grand Real Estate. Egaan daawwattoota keenya Ustaaz Ahmadiin Jabal asitti argamee jira. Ustaaz baga nagaan dhufte. Baga nagaan. Cheers. Akkas. Egaan Ustaaz ati barsiisaa amantiiti, ustaaza barreessaadha, falmaa mirga namoomaati, gargaaraa namoomaati, sooshaal miidiyaa irratti hordoftoota hedduu nama qabu. Isa kamtu na ibsa jettee yaadda? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تجت ونن كيسير ما هدولا سنة كيسا نمي كلتي لالوني وري سوشيال ميديا رجرو قال إجسنا لالو أكا نما سوشيال ميديا تكون سلا ورمو سوشيال ميديا رهنجر ميديا دداتين وكان كتابا نارغنو مو كان كبريسات كان كأستاذ وابرسيسوت نما مرغان والقبتي مو كلتي دداتين مو جرسي ك فالمتا مرغا حواسا رتنا لالو هنده كيسا كمبيوتر جالانا إبسا جت يودبتة maybe waa isma garaba reesummaa kanatu caaluun oolu. Garaba reesummaa isatu inni caaluun oolu akka kan goote. Atoo kamiinnitu waamamte maqaa tokko filadhu siin jedhanii naaga lama qabaayee qabdaa moomaa gochuu hin dandeessu garuu maqaa tokko keessaa filadhu ebaluu jedhametoo jedhamte. Ahmadiin Jabal. Kanuma inni kan booda daddabalamaa dhufe. Gabaabaadhumatti. Garuu yaa maqaan ustaaza jedhu garuu yeroo hundumaa si biraa nafu waan ta'eefi inni taayitiliidha jechuudha ustaaz jechuun barsiisaa jechuudha. Barsiisaa jechuudha hawaasni gaa waan ati barsiifturraa waan ati hojjetturraa ka'ee ustaazummaan gosa lama. Tokko laayinii instituushinii akaadaamii keessatti ustaaz jechuun piroofeesara jechuudha. Yuunivarsiitii keessatti. Biyya Arabaatti namni tokko ustaaz jennaan piroofeesara jechuudha. Sadarkaa sanatti yookaan barsiisaa yuunivarsiitii keessatti sadarkaa sana nama gahe. Hawaasa keessatti immoo nama hiiksisaa hiikkaansaa barsiisaa waan ta'ee jiru namuma amantaa barsiisuun namni ustaaz jedha. Gaafa immoo daddabalamaa deemee sheekas maalis jedha ittuma fufaa taayitiliidhuma hawaasni namaa kennu waan ati hojjetturraa. Mee carraa kanaan taayitiliidhuma amantaa islaamaa keessa jiru yuume amma sheeka namni jedhamu jira. Namni ammoo hajii namni jedhamu jira. Ustaazii jira. Taayitiloonni bebbeekamooni warri kaan. Tokko hajii jechuun nama hajii dhaqee sagantaa hajii sana xumuree galeef kennama.
nama kamiyyuu jechuudha. Kamiyyuu basically bakka tokko irratti namni cimse itti waamama garuu nama kun nama kumaatamaa lakkaa'amutu waggaadhaan biyya keenya illee deemaadha nama hundinuu sanaan waamama jechuu miti bara durii hajii jedhamee waamamuu waan guddaa ture. Namni access deemus waan hin qabneef plus baatii muraasa fudhata ta'abbii hedduu qaba baatii jaha fudhatu ture bara dura waggaa dhibban amma flight isaa lamaa keessa dhaqxee waan xumurtee amma wanni salphatee kanaafuu accessiinis lakkisaa ture sababa adda addaatiif kabajni wanni sun qabuun wal qabatees hajii jedhamee waamamuun sadarkaa olaanaa ture hawaasa keessatti akkasumas immoo daa'ii jedhamee si waamama daa'ii jechuun amantaa islaamaatti nama waamu jechuudha nama biraa kan gorsuu kan waamu daa'ii jedhamee beekama sheeka jedhamee immoo kan waamamu generaalii nama taa'ee kitaaba qaraasisuun kitaaba banatee namoota qaqqaraasisanuun wal qabatee sheekummaa sadarkaan isaa akkuma jirutti ta'e aalima gaafa jedhamu hiikkaan isaa beekaa tokko jechuudha amantaan ni beekaa jedhamee yeroo hedduu aalimaaf daa'ii jennee gaafa fudhanne عالم جنة والرفضانو والربيكم سكابو يروح الدوتا أني برسيسو رتورة يفتن دائين مو والرأولية ديمي سوتشين ما هوا سكيسات وامو والقبسيس أستاذ مان كونيس بياد دارتين وجرا institutionي تكون سلجة بروفيسور مال عندي ماما كهواسات مو برسيسا كان جدوني هيكا سنة كوا كلتي أدداتي نيجا تايتلين هنا مولفق عادي كافة جنة مو أباسي رامنا مرتي شريعة كيسات كان جرو حال أدداتين تايتلين كان فكاتنا هواسا كيس جوريجو أما أستاذ زايم الديني حجيس دي ميرا متي حجيسي تايتلي كبدا نو جرا غروان سي اتني وامن نمسي ورا غودا كنا برامي مالي درغ غولا كينيا ادي سيرو باي اما نما اكيد في وندمان حجي غافدني درغ غوتما ني ريوتاني بيكو فاور اكيد فو نما غودا نما جارسا نما دلومي قفان سمونكو يادا نبران سيني نمني استاذ احمد الدين جبل جچو چالايو غبابسني جبلو سين جدني سيامن مالرا مديكون مكان باكوتي جبل الدين جبل محمد جمال جدما جبل جتوني غار جتو كيف انا ربي فان غار جتو غار هي كان سون كان دفه قدنا جمان كيستي مكان جبل جهاد مكان كنا هندومات نانو برايو دغتي نغرتو هدو إرجع ربي نبي محمد صلى الله عليه وسلم جبل النور جلمي كم بيك مكيستي أتوسعنا تكيستا أني وان ألم نتجركون وان بيتجر وان أدتأتو يادنو تفكر أتو قدام أشرت ربي قرآن التبوسي يرود راتي أنا والقبتي جبل النور غار حراء جلمي سينا خنسا والقبتي جروف جعلوا مثلا رانك أني جبل أني وقاسني أنا في مكان أباكوتي دايركتلي جبل gaafa mu as gabaabsanii fidanu akka gaara kan ta'e jechuu barbaadanii magaaluma kan achi garagalchanii jabaluu jechuun gaaricha akkasii jechuudha akkas jechuudhaaf godhani malee ani waammanne ani maqaan Ahmadiin jabaluma jechuudha yaa egaa gaaricha wanni siin jedhaniif immoo namoonni hedduun ati falmaa mirga islaamaa Itoophiyaatis yeroo baay'eedhaaf hojii falmii kana keessatti maayini sagaleen keenya hadhagaamuu dimtsaachinis sammaarrattis nama hirmaachaa ture san keessa yu darbiteeyu hanga hidhaa bu'uttis geessee turte mirga islaama Itoophiyaa kana falmuu kana yoomirraa eegalte akkamittiin immoo eegalte akka dhalataa magaalaa Jimmaa tokkotti mana barumsaa keessatti gaafa barannu mana barumsaa high school irra junior kutaa 7 yeroo jirru salaata yeroo boqonna salaata salaanna in salaatina jedhanii dhufanii dhawu namni biraa ni kan hin taphataa ni kan hin bashannana nu salaanni sa'aatiin sa'aatii salaataati salaatu maaliif ni dhowwatu kan jedhurraa yeroo sanarraa directly mana barumsaa keessatti confrontation adda addaa ture achiin booda high schoolis gaafa deeme ittuma fufee achiin booda sigaa kallattii adda addaatiin waan biyyi keessa jiru waan kaleessa dabarfatee waan ta'e deemu gaafa argitu kun maaliif akkana ta'a kun maaliif akkana hin taane kan jedhu gaafatti kaasaa deemtu sanuma keessatti si biratti uumama maybe mana barumsaa hamilee 19 jedhamee maqaan isaa ittiin beekamu achi keessatti kutaa sadarkaa tokkoffaa baranna kutaa shanaffaanitti fakkaata barsiistuu maqaan ishee Asnaaqash jedhamtu tokko saayinsii yuunivarsiitii saayinsii hawaasummaa waan akkasitti
har'a soomni musliimotaa seenii miti jettee barattoota gaafatte yeroo sana harka kee akkana marattee teessee namni tokko barsiisaa ittiin dubbatu. Ajandaan sanaa waliin qabatu kanuma kaaftee callisaniidhuma soomna jedhu malee sooma maaliitti jette kutaa keessatti. Ati jechuun kutaa keessatti? Barataadhuma tokko. Galgala nda agaasa siyya ballu kan soomna maalatti ምንድነው jette. Chumaanaan natti dhagahame harka baasee nyaanda agaasa san balaamne. ወይ ቁርስ ወይ ምሳ እንደምንበላው ከዛ የተለየ የምንበላው ጀደን ትድበተ ሪፈት ሲኒስ ጆሌት ትቆላው አተኩነት እንደብሰን ሜቢ ጉያ ሰነራን ተፈካታ ጋር ሐመን ኦፍ ያደዱት ሪአክሽን አክቲቪዝምን ኮን ካንስ ከሰቲ ስፓርክ ጎዴ ሜቢ ጋፍሰነ ተውኖሉ ከነ ያደዱት ሰና አቺን ቦደ ጋመና በሩምሳ ኩታቶር ወፋስ የሮቱሬ ሰላታ ወልቀበቴ አቺን ቦደ ሃይ ስኩል ስካፈደም ነው akka magaalaattis mirga adda addaatiin wal qabatee yeroo duraatiif hiriira baanee biiroo waajjira barnoota magaalaa Jimmaa hiriira mormii baanee deemuu waan akka kana mirga keenya jennee sanaan haaluma sanatti fakkaata akka amma yaadadhutti sanumatti ol guddataa dhufe. Kanumaan ol guddachaa dhufe. Gaafa yuunivarsiitii seenumu achittis mirga barattootaa yuunivarsiitii Finfinnee keessatti. ሳይንስ ካምፓሲ 4 ኪሎቲ አሚራ በረቶታ ሙስሊማን ቱሬ አከ በረቶታ ዩኒቨርሲቲ ካምፓሲ እቺም ወዳከ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔትስ ሄሮሰነስ ጋፈሌ ገረኩዳኔ ገንበረቶታ ካፍኔ ኮሬና ኩዳን አበተ ኬሰስ ተኮንቱሬ ዋጀራ ፕሬዝዳንቲ ዋጀራ አድዳ ጠለያ በሬሱዳን ሪአክሽን አድዳ ሚርጋ ጁምአ ሰላቱ seeraan biyya keenya keessa jiru wal qabatee mana nyaataa muslimaatiin kaaffeedha wal qabatee akkasumas immoo laayibraarii keessa kitaabota faallaa islaamaa hedduu jira Kennedy bakka adda addaa maaliif kitaabni islaamaa hin galu kan jedhu kaafnee kaafteeriyaadhaan wal qabatee hojjettoonni muslimaa maaf hin qaxaramne bakka salaataa waan adda addaa waan akkasii kaafnee hedduu sochoone hedduusaa yeroo nu kaampaasii keessa jiru deebii foormaalii argate keessattuu Professor Andreas Chete presidenti ta'ee dhufu yeroo sana waa hedduu sochoone sunis guddataadhuma dhufee booda yuunivarsiitii booda sigaa mirga hawaasa muslimaatiin wal qabatee sochiin adda addaa ture matseetii qopheessaa turre musliimosh guddaa kan jedhu ture anatu sana dhaabee sana keessattis waan adda ture sanaan duras gaazexaa afaan amaariffaatiin barreeffaman salafiyya al-Quds hikmaa jedhaman irrattis barreeffama adda addaa waan mirgaa wal qabatee sanan barreessa ture piroosesii dhuma sana deemee koree 17 fi sagaleen keenya dhagaamu bira gahee jira. Kanaaf waanuma muuvimentiin sun yookiin sosochiin sagaleen keenya dhagaamuuni fide qofatu hin ta'in waanuma jalarraa guddatee dhufee jalarraa waan guddate. Egaa sun dhiibee kan gidduu jiru akkuma jirutti ta'e namni baay'een waan beekuufi gara hidhaattis si geesseera. Hidhaan sun garuu sin cabsine. Na cabsa jettee yaaddee turte hidhaan naman cabsaa immoo akkuma pirinsipiliitti. Ani akkan hidhamu almost tuun hidhamin duran beeka already. Ani ijoollumaadhaan yoo hidhaa jennee fudhanne umriin koo waggaa 5 yeroo turan hidhame. Mana quraanaa keessatti. Mana quraanaa keessatti naan Sheikh Muhammad Nur jennaan magaalaa Jimmaan turani Rabbi rahmataa godhuuf dhiyeenya darbanii. Isaan biratti utuu quraana qaraanuu mana keessatti manuma jireenyaa isaanii keessatti cuuciin daaqqoo xiqqoo qabu. Akka ijoolleen waggaa 5 olumaan fiiguu cuucii tokko irra jedhee ajjeese jira. Sanaan dallananii na hidhaanii hidhaan sun maal ture? Hidhaan qoraasuma dhiiraatiin ni jedhan wagguma 5tti si eegale. Jalqabee achi maal ta'ee ijoolleen kan mana baru quraana fixanii ala mana galanu ati hin galtu jedhanii laaqana dhawwamee guyyaa guutuu achitti hidhamee galgala gadhiifame. Yeroo duraatiif sana booda immoo sagaleen keenya dhagahamuunis dura guyyaa 5 magaalaawitti hidhameera. Yeroo mootummaan dargee kufus almost ijoollummaadhaan safara keessatti yaalii adda addaa godhaa turre. Yeroo sun akkuma ati beektu waan adda addaa dhukaasa fanjii boombiin biyya keessa faca'ee ture. Ani meeshaan tolcha jedhetan yaalii wayii godhe. Meeshaan Kongo. Sibiila wayiitiin fayyadamee haala sana qalahaan ganda keessa jira. Akkamitti dhukutaa jedhetan waa hojjechuudha yaale. Yaalee naan haala sana nageenya warri kabachiisan ganda keessatti deemanu
An dura maalan godhe kibriituma kanaan akkamittan sagaleedhuma kanaan kibrinni maaliif iyyaa kibriita mismaara wayitiin simmintoo yookaan muka wayii urtee kibriituma kana keessa galchite ala rukuttuun iyya. Rukuttuun iyya. Sanan teesti godhe maaliif rasaasa irratti maaltu ta'aara kan jedhu laalaa ture. Yeroo lama sadi iyyennaan dhukaafame jedhanii warri mootummaa dhufanii na fuudhanii. Siidaa si darban. Guyyaa tokko ooletan galgala gadhiifame. Waanuma akka kanaa keessa maakalaawin dhufe jechuudha ni dhuma. Beezikali akkan hidhamu silumaanan beekaa akeekkachiisa adda addaa callisaa ijoollee keessaan guddifadhaa tarkaanfii isinitti fudhannaa sa'a 24 teknii mootummaa hordoffii deemuun karaa nama adda addaatiin sodaachisuun waan adda addaa dhufaa ture. So an maatii kootii maalan jedhe hidhamuun kun oolu. Rabbi rahmataa godhuuf abbaa kootiin hidhamuun kun oolu sochii kanaan yoo hidhamee waggaa tokko amma waggaa 3 hidhamuu hin danda'a. Analysiisiidhuma waan jiru fudhatanii. Kanaafuu waa tokko isinitti hin dhagahamini. Yennaan namoonni tokko maatii keessaa maaliif gara biyya alaan baanee maaliif wanni kun dabarsuun barbaachisu jennaan wanni dabarsin waan hin jirreef kana kan jedhuun hinaa expectationiidhumaan dhufee waan ta'e malee lafa duwwaa waan diqqa dhufee miti. Namoonni tokko walgahii goonee as Finfinneetti sochiin kun mormuu qabnu moo mormuu hin qabnu. Wanni kun yoo mootummaa haala kanaan qophaa'ee waan deemaaru kana morminee reakshinii mootummaa sodaachisuudhaan akeekkachiisuudhaan sossobanii nama bituudhaan kallattii adda addaatiin dhufuu danda'a. Faayinaalii yoo hunda dadhabanii hidhanis rukutanis ajjeesanis dhufuu danda'a kan jedhu mariin ture. Marii sana irratti namoonni tokko biyya alaa bahuu qabna. Kaan immoo bahuu hin qabnu jennaan bahuu hin qabnu yoo bahuu fi baqachuun jalqabame eessatti dhaabbata. Wanni kun sirrii miti konfroontu gochuu qabnaa kan jedhu deemnee dhumarratti hidhamne maakalaawii keessattis ani akkan hidhamu beekaan seene utuun hidhamini ani maakalaawii maal fakkaata yoon seene amma na hidhaan seena malee manna hidhaana keessa seenuu hin qabu kan jedhu clearly kitaaba afaan dubbise akkamitti kitaaba tokko Amaariffaadhaan የወንጀል ምርመራ kan jedhu waa'ee poolisii fa'a maaltu expect na gochuu danda'a kan jedhu kitaaba sana dura maaltu na mudachuu danda'a poolisiin maal irratti raawwachuu danda'u kitaaba sana bitadheen dubbisee faa ture warra maakalaawii seene so wanni haaraan anaaf waa tokko inni dhufe hin jiru so laayinii dhuma sana keessa seene guyyaa maakalaawii keessatti ji'a 3 walakkaa turre. Ji'a tokkoof walakkaa duraa kanatu challenge qaba. Achiin booda kitaabuma dubbisuudha. So yeroo sana keessatti bakka kitaabota adda addaa dubbisuudhaan yaalii adda addaa godhaa turre. Manni hidhaa anaa fi akka mana barumsaatti waa hedduu akka dhaabbadhe yaadu namoota ana duukaa jiran hiriyaan koof namoonni gaafa rakkina na bira jiran eenyuun dabalataan immoo maaliif jedhu kun kana hunda natti godhaaru kan jedhu gaafatti yaaddu kaayyoo jarri milkeessuu barbaadan gaafatti hubattu piroosesiin waan hojjetamu hundinuu waa tokko fiiliin guutu dhumarratti waan jarri barbaadan waan bartuuf sana faallaa sana dhaabbatta manni hidhaa nama cimsa manni hidhaa bakka itti baratanu yoo itti fayyadaman namoota hedduu mana hidhaa waliin turre waggaa 5 waggaa 10 siyaasa adda addaatiin warri hidhame hedduu jira namoonni hedduun kitaaba dubbisuun jaallatan. Baay'ee kan natti dhagahamu nan gorsa ture namoota dubbisaa carraan kun deebi'ee hin argamu bakka itti gaafa baatanu jireenyi fiigichaa ani yeroon koo baay'ee na jalaa gabaabaa nama ala jiru maatiin kee miidhamuu danda'a namoonni si duuka jiran cinqamuu challenge anaaf garuu gaafa na dhukkubuuf rakkina tokko irratti fiil goota malee sanaan ala waa barreessuun qabaa waa dubbisuun qabaa kan jedhu kitaaba hedduun dubbise. Yoo bicate yaadannoo kitaaba dabtara gara 40 wayin barreesse waan andu dubbiserraa achumatti kitaaba ani maxxansee baases jira waan adda addaa akkuma yuunivarsiitii dhumattan fudhe yuunivarsiitii namni tokko gaafa seenee baha anaafis akkasuma kan jedhutan fudhee deemaa ture ana fayyadeera manni hidhaa. Kanaaf miirri kitaaba barreessuu kuni mana hidhaatti kan eegaledhamu mana hidhaa fuulduraatti kitaaba kan maxxansuu eegalte. Mana hidhaan dura mana hidhaa keessatti almost mana hidhaan hin seenini
kitaaba gara afurii maxxanseera. Almost sana dura jechuudha. Mana hidhaatti ittumaan fufee kitaaba barreessuu kan artikalii adda addaa barreeffama barreessuu kanan jalqabe yeroo dhuma reef yuunivarsiitii seenurraa kaaseeti. Sana dura abbaan koo Rabbi rahmataa godhuu fi kitaaba adda addaa asoosamaa kitaaba saayinsii kitaaba waan raajii amaariffaa adda addaa bitee dubbisa. Mana keessatti kitaaba argadhe gaazexaas maalis hundumaan dubbisa ture. Sanumarraan dhufee barreessuu kanan jalqabe naannoodhuma yuunivarsiitii seenuu jedhu gaazexaa adda addaa irratti barreessuu jalqabe. So mana hidhaa keessatti wanni haaraan hin jalqabamne itti. Mee kitaabota kee carraa kanaanii namni daawwattoonni hundumtuu hin beeknu maqaa kitaabota gara 9 ol barreessiteetta. Mee maqaa kitaabota kee akka yaadachiistuu fi nuunis stuudiyoodha. Kitaabni inni dura barreesse waa'ee aqiidaa islaamaatiin wal qabata. Almost 99 irratti barreesse. 1999. Achiin booda immoo mirga dubartoota amantaa islaamaa irratti kan dubbatu. Inni 99 dhuma irratti barraa'e innis. Akkasumas immoo Iisaan yookaan Yesuus amantaa islaamaa keessatti akkamitti ilaalamaa kan jedhu wal qabatee kitaabni ani barreesse 2001. Kitaabni mirga dubartoota irratti barreesse akkasumas lammaffaa rivaayizd ta'ee kan bahe innis 2001. 2002 irratti immoo maaliif of gowwoomsitu kan jedhu kitaaba wayii innis kitaabni sanallee afaan Ingiliffaarra kan hiike inni yeroo sana maxxanfame 2003 irratti kitaabni seenaa islaamaa Itoophiyaa kan jedhu 615 hamma 17 duwwaa kan jedhu yeroo sanaan barreesse. Mana hidhaa keessatti immoo kitaaba nifaaqaaf munaafiqoota kan jedhu achitti barraa'e. Fir'aawwan fakkeenya abbootii hirree kan jedhus mana hidhaa keessatti barraa'e. Akkasumas immoo Soostu Atseewich kitaabni jedhu mana hidhaa keessatti barraa'e. 2004 immoo Ahbash እና የአላህ ባህሪያት kitaabni jedhu 2004tti kan barreessedha. Kitaabni immoo barreeffamee utuu maxxanfamin hafes jijjira. Waa'ee milkaa'uutii wal qabatee waa'ee adda addaatiin jira. Akka sanatti maxxansuun barbaanne rivaayiz godhee waa biraatti daddabalee bakka lamatti godhee kan faayinaalaayiz godhaaru jira. Innis jara kana fakkaatu kitaaboleen ani barreesse. Ammoo barreessaa jirta kitaabatti fufteettamoo gara barreessuu dhaabutti jirtamoo eenyu kan argaa jiru waan ta'eef. Dhuguma dhimma hedduu keessa hirmaannagaa dhimma hawaasummaa dhimma amantaa dhimma adda addaa keessa ture akka mana hidhaa sanas akka sanaan duras yeroo hedduu hin jiru yeroo ni biiziidha garuu kitaabni amma harkaa qabu kitaaba lama kanan gara xumurarra jiru gaafa jarri xumuran inuma bahu yeroo jedhe gaashaa. Egaa akkuma ati jette namoonni mana hidhaa akka mana barnootaatti ilaalu kunoo kitaabonni hedduun kun kan dhalatanii sababii mana hidhaatis jennee yaaduu dandeenya. Namoonni tokko immoo inumaa namni guyyaa tokko kitaaba dubbisee iyyuu hin beekne mana hidhaatti kitaaba fa'aa dubbisuu namni eegalu jira. Akkuma jettee immoo namni carraa kanatti hin fayyadamne jira. Yeroo namni fakkeenya mana hidhaattis namni nu daawwachaa waan jiruuf jechuudha. Mana hidhaa rakkoo mana hidhaa keessa jiruu fi akkasumas immoo nan ba'a jedhanii abdiidhaan jiraachuu kana gidduu maaltu jira jettee nama cabsamoo nama jabeessa? Kana kan murteessu akkamitti ilaalteedhaatidha kana. Ani gaafa dura guyyaa 5 maakalawitti hidhamee bahe. Achiin booda marsaa lammaffaa hidhame. Marsaa lammaffaa hidhamuun torbe tokkoon dura karaa dhumarratti anaaf Ustaaz Abubakar Ahmadiin nu qabanii maakalawii nu geessanii adabattanii yoo teessan ta'een teessu yookaan adda keessan rasaa isaanii sirri kunnaa jedhanii sa'aatii 4 nu hidhanii nu sodaachisanii nu gadhiisan. Yoo ragaa qabaattan waan barbaadan godha. Garuu wanni nu dubbetti jennu jiru haqqarra jirra dhugaa qabna isintu balleessan malee nu balleessine kan jedhu ture. Achirraa kaasee akkuma sila jedhaa turetti hidhaa waan expect godhaa ture. Nu hidhuudhaaf gaafa jirri murteessan odeeffannoo qabna. Sochii keenyaa wal qabatee maaltu deemaaraa kan jedhu odeeffannoo adda addaa hin sassaabna. Mana murtiitii ajaja hidhaa baasuudhaaf gaafa jirri murteessanu barreeffama jirri harkaan barreessanii deemee koppii isaan bira ga'a. Laayinii adda addaa godhannee waan deemaaru. Cumaan maqaa laallee kaamil maqaan kee jira ati maqaan kee jira
Kaamilu maal jedhee gaafsana haadha manaa kootti an bakka bu'ummaan kennine jedhee wali nama asirraa deemee expect bakka hundi keenya iyyuu inni bahee dhumeera bakka har'a isaa booda dhufu kanaafuu yeroo kanatti dhaqee bakka bu'ummaa kennaa jedhee deemee ani haadha manaa kootti bilbilee har'a galgalanii dhufu kanaafuu waa tokko rifatina nan dhufa anis jedhee tan himee haala kanaan expect godhaa deemne gaafa nu himatanus akkasumaan waanuma quba qabaataa deemne hundi isaayyuu. Kanarraa kan ka'e mana hidhaa kana seenuuni dirqama. Guyyaa tokko tun hidhamine walgahii goonee turre namoonni hidhamuu hin qabne jiru jennee warri hidhamuu qabuuf warri hidhamuu hin qabne jennee wal qoodne. Maaliif warri hidhamuu hin qabne sochii kanaaf waan barbaachisanuuf ala bahuu qabu. Kanaafuu ati qophaa'ii namoota biyya alaa jirantu ala sana vaayibarii fa'aa ture bilbilee karaa kamiinuu jira kana biyyaa baasaa hidhamuu hin qabu. Warri hidhamuu hin qabne nu birattis akka hin argamne duuka hidhamuu dandeessu. Haala kanaan maayindiseetiin ture hubannoon ture waan tureef waa tokko miidhaan dhufe hin jiru. Mana hidhaa keessatti namni mana hidhaa kana seenuu dhumti akka waan guddaa wayitti ilaalee miidhamuu sanatu miidhama. Mana hidhaa keessatti wannatu taate waan argamu caala waan sana akkamitti ilaalte akkamitti yaadde kan jedhu nama hedduu miidha. Al tokko maakalaa yeroo jirru mana murtii olaanaa federaalaa itti aanaan isaa hidhamee dhufe malaan maltummaadhaan jedhan guyyaa duraa cinqame namichi fudhachuufis itti ulfaatu waa hunda sodaannaan baguma dhuftee jenne achi teessanii gaafa barreessitanii argitan waa tokko hin fakkaatu ilaaluun digee bareedaa jenne akkasii miti rifate akka nu wayii wajjinii warri hidhamne kooyi waa wayii nu godhu jedhe amma sodaachuutti poolisii sodaataa mana sodaataa maaltu jira jedhe akkamitti sammuu namaa keessatti suuraan isaa kaa'ame kanatu nama miidha. Namoonni kun waan argamuu danda'u wareegama kanas nan kafalaa jedhee warri amane chaalenjiin kamuu dhufu ija sanaa waan laaluuf irra dabarfata. Namoonni immoo bahuudhaaf rakkina dhufe kana haala hin taane warri ilaalanii hidhaa sana caalaa akkaataa jira ilaalantu jara miidhaan. Kanarraa kan ka'e mana hidhaa keessatti akkuma nama qabsoo irra jirutti nuuf ilaalaa ture akkamittan qabsoo kanatti fufsiisa akkamittan kitaaba kana barreessaa kitaabni an barreessu kan haa gargaaru sana haa godhu kan jedhu pilaan godhaan deemaa ture. Mana hidhaa keessa taa'ee sochii ala jiru akkamittan gargaara wannan barreessuu kana akkamittan ala baasa laayinii adda addaa even mana hidhaa keessatti akkamittan bilbila galchee kominikeet alaan godha. Waan akkasii keessa jira malee as mana hidhaa keessatti hidhameera jedhee ani namanne hin kennine hamma dhumaatti akkasitti ture sana hunda keessatti yeroo baay'ee na jalaa fiigaa waan barreessee xumaraa kanan godhaa kanarraa kan ka'e jarris ganamaa galgala dhufanii dabtaran barreessuun irraa fudhatu waanan hojjedhu adda addaa chaalenjii akkanaa ture. Al tokko tokko kaarboon kooppiidhaan kooppii godhee barreessa al tokko tokko suuraa kaafnee bilbilaan ergina waa hedduu bakka direedhuma qabsoo ture manni hidhaa. Kanaafuu akkamitti ilaalte kan jedhu sanatu murteessa malee wannaan. Egaa akka nama mirga islaamaa biyya kanaatiif qabsaa'ee aarsaa kana hundumaa kaffale tokkotti amma sochii amma jiruu fi jijjiirama amma biyya keenya keessatti uumamee mirgi islaamaa eegame baay'ee isaa keessatti sochiiwwan biyya kana keessatti wal qabatee jiru wajjiniin hammam gammachuu qabda akkam immoo ta'uu qaba. Ilmi namaa yeroo hundumaa bakka gahee irratti wanni hafi wayii jira kan jedhu uumama keessatti waanuma jiru. Akka biyya keenyaatti islaamni biyya Itoophiyaa 2002 irraa kaasee matseetii musliimoች ጉዳይ jedhu irratti ajandaa nu kakkaasaa turre majlisni labsii paarlaamaatiin dhaabbachuu qabaa jenne yeroo sana barreessuu jalqabne sochiin sagaleen keenya dhaga'ame jalqabame. Ala sana waan hin jirre kaaftanii waan hin fakkaanne jedhamee ministeerri federaalaa warri mootummaa deeggaran kaampeenii nutti banaa turan yaadni nu gaafa sana kaafne har'a lafarra oolee jira. Gara majlisaatiinis wal qabatee jijjiiramni hedduun dhufeera. Akka nama tokkotti gara keenyaan gara muslimaatiin wanni hangatu jira. Akka hawaasaatti gara mootummaatiinis wanni daddabalamee sirraa qabu jira. Akkasumas immoo biyyi keenya rakkina hedduu keessa seentee jirti. Rakkina chaalenjii jijjiiruu waliin
immoo wanni reality accept gootee gara fuulduraa sirraa hojjettee abdiidhaan eegdus jira. Generaalii murtiilee gurguddaa mootummaan muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin hoogganamu murteesse keessaa jarri gurguddaan lamman baankii Islaamaa Itoophiyaa keessatti dhaabuudhaa fi akkasumas majlisa labsiidhaan dhaabuun gaaffii hawaasa musliimaa waggaa dheeraa turan keessatti bakka guddaa kan qaban. Haa ta'u malee gaaffii musliimaa dhume miti. Generaalii bakka irraa kaanee as geenye bakka guddaadha. Kanaaf immoo sana caalaa jechuudha. Akka nama barsiisaa amantaa Islaamaa tokkotti akkasumas immoo akka nama falmaa mirga Islaamaa tokkotti waraqaan eenyummaa dijitaalaa dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Telekoom. akka nama barsiisaa amantaa Islaamaa tokkotti akkasumas immoo akka nama falmaa mirga Islaamaa tokkotti harmonized waan ta'e jireenya waliigalteedhaan biyya kana keessatti namuu amantaa adda addaa qabaatee garuu amantaa ofii kabajatee kan koos kabajee kan kees kabajee akka wajjin jiraannuuf kanatu irratti xiyyeeffanne nagaan hin bu'aa keessumaa waan amantii wajjin wal qabatee jiru irratti dhaamsi koo kana wannati jettuu jira. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam waraana Badri irratti nama tokkotu booji'amennaan warri maallaqa qabdan kafalaa bahaa jedhan. Dura warri booji'ame Islaama waraanuu dhufanii namoonni barreessuuf dubbisuu dandeessan muslima keessaa nama 10 dargaggoo ijoollee dubartiis dhiiras barreessuuf dubbisuu barsiisaati bilisa of godhaa jedhan. Warri immoo kan hin dandeenye birrii kafalaa bahaa jedhan. Faallaa keenya nu waraanuu dhuftan. Nama tokkotu birriis kafaluu hin danda'u barreessuuf dubbisuu hin danda'u. Dhumarratti maal jedhaniini waa lama waadaana seenii jedhani. Ammaan booda Islaama waraanu jedhee waadaana seenii. Lammaffaa warra Islaama waraanan waliin biraan dhaabbadhu jedhee waadaana seenii. Yoo kana seentee waa tokko sirraa wannan barbaadu jedhanii bilisa baasani. Amma namni tokko yoo sin tuqne yoo faallaa kee wajjenne ani maaliifan jibbaani. Namichi kun amantaa kun fudhanne. Ija kootiin namichi kun karaa sirriirra hin jiru. Ani immoo ija isaatiin anis karaa sirriirra hin jiru. Fedhii kootiin nama hunda fidee dirqisiisuu hin danda'u. Otumaan barbaade rabbiin narraan jaallatu. Maaliif namni tokko dirqameetuun jaalalaan amanee yoo nu dhufe nu fayyada malee laa ikraaha fiddiin jedha. Amantaa irratti dirqisiisuun hin jiru jedha. Qad tabayyana rushdu min al-ghayy. Karaan sirrii ta'eef karaa sirrii hin taane ifa godhameera jedha. ومن شاء فليؤمن نمي برباده آمنوا فمن شاء فليكفر نمي برباده سكفروا يقال هديدوج أجت واتكم يرجع قبل أجت تجرو ورا سري جروف ورا سري نجرة بكن قبيسين كباجة يا أبان أمنتا وانا كان أمي ربين كان مرتسر أنا الجنان سوى مودا سيغور سودا سيبرسي سودا كان سري لجلاني سي مريا سودا فالمين جران نانكرا نقاتين ديبيت ديالوج قتشودا سنان على مرجعين ناقين يعني أنا برافيد شيء في دولة وأنا أنا برافيد دولة فالله ولي ديمون سريمتي كان إيجا هو بني إنها في أمن ترت ولا ابن ملي واحد رت ولين جرا بيا كان ولين قبنا نمما ولين قبنا سبس ولين قبنا وانا دداتين ولين قبنا سمنا ولين قبنا هنافو إيجا كان الله وني هندي أمن تاسمتي وني هندي غراغرما أمن ترت سين أبدو dargaggoota amanu daawwatanii fi dargaggoota afaan oromoo dhaga'anis kan dhageenyes ta'uu danda'u dargaggoota islaamaa dargaggoota kiristaanaa dargaggoota amantaa biraatis hordofanii fi wanta dargaggummaa isaa keessatti ustaaz Ahmadiin Jabal sadii barate yookiin beeke tokko wisdamiitti dabarsituuf dargaggoota kana. Dargaggummaan umrii murteessaa ta'e umrii ijoollummaa fi nama guddaa ta'uu gidduu kan jiru. Dargaggummaa keenya namoonni hedduun achi fageessanii yaadanu malee har'a waan nama gammachiisu waan nama bashannansiisu irratti yoo xiyyeeffannee deemne bakki nu borgahuu barbaanne eega yeroon darbiin booda dammaqana eega karaa hin taane keessa seenneen booda dhaabbannee dudubbeetti deebina. Kanaarraa kan ka'ee dargaggummaan umriin isaa waa hedduun nama hawwisiisa. waa hedduun nama barbaachisa. Kana keessatti garuu maal ta'uun barbaada kan jedhu kun
yaaduu qabna. Yeroo hedduu kan rakkina ta'u maalinni sistemii mana barumsaa keenya dargaggoo kana akka inni bakka wayii gahuuf hin gargaaru. Ijoollee yoo fudhannee hamma umriin jaraa waggaa 12 gahanutti injiinaran ta'a, dooktaran ta'a, arkitektiin ta'a, farmasistiin ta'a, hoggansan ta'a waan adda addaa jiru. Waggaa 12 booda miidiyaan haala adda addaatiin kaampeenii maal itti dhufaa irraa bishii jedha. Karaan itti deemu kun ifan ta'u. Baratanii gaafa haayiskuulii xumuranii yuunivarsiitii seenuudhaaf gahame foorumii guutaa jennaan dhaabbatanii maalootuun guutee wayyaa jedhanii reefi yaadu. Maalinnaan sana dura hunda deemuu malee eessa gahuu barbaadamaa kan jedhu kun sirriitti yaadame. Akka maaliitti seetti namni tokko buufata konkolaataa dhaqee buufata konkolaataa Finfinnee fudhannu tokko Jimmaa waamaa, tokko Hawaasaa waamaa, tokko Baalee waamaa, tokko Maqalee, tokko Wallaggaa bakka adda addaa waama. Namichi manaa fi ganamaan sardamaa dhufe gargaartonni konkolaataa garam deemnaa jedhanii waamicha godharu. Namichi maal jedhanii hundinuu garam deemtaa ala jedhamanii eessatu hin deeme wayyaa jedhee. Eessatu hin deeme jedhee inni tokko maal nutti qoostaa hojii qabnee jirraan bal jedha. Inni tokko immoo gargaaraan konkolaataa namichi kun sammuun isaa rakkina qabaachuu. Inni tokko immoo eessa hin deeme jettee manaa baatee jedhee. Akkuma kanaa callisni dargaggummaan keenya dabarfachuu qabu. Maalan ta'uu barbaada? Eessan deemara? Waggaa 10 booda 20 booda eessattan of arguu barbaada? Kan jedhu kana ilaaluun barbaachisaadha. Lammaffaa bara ammayyaa keessa jiru kana keessa teknooloojii hedduutu uumamaadha. Ijoollummaa gaafa nu turre televezyiinii mana keenya hin jiru. Ollaadha mana wayii jira achi dhaqnee ilaalla. Lafa teenya ganda fa'aatti ture ganda keessatti televezyiiniin banama jennaan ganda keessatti kadhannee fa'aa ilaalle. Televezyiiniin booda eeganu mana barumsaa ammatee deemnee manatti bitame. Amma sooshaal miidiyaa nama hundatu moobaayila qaba. Addunyaan eessa jira? As keessa jira. Waan as keessa jiru kana maal duukaa yeroo keenya gubaarra? Maal laalaa jirra? Waan gara fuulduraa nu cimsimu, waan har'a nu gammachiisee bor nu raffisumu, waan barumsa wayii irraa argannumu, waan viizhin gochuu dandeenyu mul'ata keenya sirreessuudhaafis galma keenya sirriitti hubachuudhaafis akka nu gargaaran muuxannoo adda addaa ilaalaarramu maaliin yeroon keenya dhumaa jira kan jedhu kun ilaalamuu qaba. Sadaffaa ilmi namaa waan sammuun isaa yaaduu danda'e hojii irratti oolchuu akka danda'u godhee rabbiin uumeen. Kanarraa kan ka'e hin danda'u wanni jedhu kun al tokko otoo hin bariin sammuu namaa keessa seena. Yeroo adda addaa waltajjii da'awaa irratti maalan dargaggoota gorsaa sammuu keessan akka mana fincaanii uummataa hin godhina. Manni fincaanii uummataa jechuun namuma karaa deemaa dhufee seenee fincaana. Naannoo piyaasaa kan ergasii manni fincaanii naannoo Araadaa jira. Saantima 25 kafaltaa yookaan 50 kafaltaa seentee fayyadamta. Akkana sammuu keenya keessatti namni barbaade waan barbaade yoo seensisuudhaaf eeyyamne hin danda'amu jennee negatiiv ilaalu waan faallaa fi waan dukkana qofan nutti mul'achuu danda'a. Ilmi namaa immoo akkasii miti kan uumame. Wanni nu amannu, wanni nu yaadnu jireenya keenya keessatti bakka guddaa qaba. Sammuu keenya keessatti bakka guddaa qaba. Dargaggoo tokko fudhuti. Push-up ispoortii 20 hojjechuu danda'a haa jennu. 10 irratti nan dhaabaa jedhee yaade. 11 itti ulfaata. Otoo kana yaadne akkuma durii 20 dalaga. Atumti yoo gadi baatee yaadde waanuma dandeessu wayii otoo nan dhaabaa hin danda'u jettee otoo yaadin yoo hojjette waanuma dagasii dandeessu. Isuma dandeessu sana 20 otoo hin gahin 10 irratti jirtu nan dhaabaa jette 11 dirqamaan hojjette. Maalinnaan sammuun keenya keessatti wanni nu yaadnu nurratti miidhaa qaba. Kanaaf wanni hin danda'amu wanni danda'amu wanni hundi hin danda'amu yookaan hundammoo waan hin fakkaanne jennee ilaaluu hin qabnu. Wanni danda'ame hedduunsaa ergasii hin danda'amu jedhee waggaa dheeraa namni wayii dadhabee otuma taa'uu namni wayii dhufee danda'ee mul'isa. Kanarraa kan ka'e wanni hedduun hin danda'ama jennee yaaluun barbaachisaadha. Sadarkaa sanatti deemuun barbaachisaadha yaada jedhuun gorsa. Ustaaz otoo ustaaza hin taane otoo barreessaa hin taane ta'e ijoollummaatti maal ta'uu danda'a ture laata? Ijoollummaatti keessattuu mana barumsaa gaafa jiru ani yuunivarsiitii keemistiriin baradhe. No, keemistirii? Keemistirii kanan baradhe immoo barsiisaa Salamoon jedhamu tokko ture. Salamoon kuni waggaa 3 na barsiise keemistirii. 9
kudha tokko kudha lama isaan na barsiise. Guyyaa tokko waraqaarra waa barreessee hin beeku. Hunduma isaa sammuudhaan barreessa. Barsiisaa kana jaallachuu koorraan keemistirii kana jaalladhe qabxiin koo olaanaas ture. Mana barumsaatii gaafa inni baradhee deebi'ee waanan baradhe sanan laaboraatoorii mana keessatti tolfadhee yaalii godha ture. Yaalii adda addaa godhaa ture. So bakka gaafa yuunivarsiitii seenu tokkoffaa keemistirii barreesse. Waan biraallee yaadu sanumaan argadhe jechuudha. Garuu booda sirriin jira moo sirriin jiru kan jedhu kun immoo yeroo keessatti dhufe. Wanni kun anaaf hin deemtu jaalala barsiisaa sanarraa wanni kun dhufeera garuu anaaf sirriidhaan ittiin hojjenne akkuma jaalalaatti itti baradhee hin deeme. Haala sanaan ittiin jedhee keemistii ta'ee itti fufuu ture. Yaadni jalqaba. Achiin booda immoo maal ni rakkina adda addaa gaafa argitu gaafa fakkeenyaaf rakkina seenaa Islaama Itoophiyaatiin yeroo gara seenaatti immoo dhufe. Akkasumas immoo gaafa mirgaa falmuun dhufus gara sanattis dhufe waa barreessuutiin wal qabatee dhimma hedduu keessa jira amma immoo leenjiidhaan wal qabatees waan adda addaa hojjetaa jira. Kanaaf keemistii taata turte jechuudha. Akkas ta'uun kun ol ture. Haayiskuulii Jimmatti fide. Jimma. Kanaaf dhaloonni ustaazii magaalaa Jimmaa? Magaalaa Jimmaa. Magaaluma Jimmaa? Magaalaa Jimmaa. Safara Mantiinaa jedhamutti dhaaladhee guddadhe. Almost naannoo beeta kiristaanaa Maaramii jedhamu jira. Faal dubbee sanatti achumatti guddadhe. Barumsa. Kanaaf barumsaas elementarii haayiskuuliis waan hundumaa? Magaalaa Jimmaa. Magaalaa Jimmaa. Achittam baradhee guddadhe. Mee amma dargaggootaaf akka dhaamsati sila dhaamte irra dhaabbannee gaafa laallu ustaaz ganama ka'ee nama subii salaatee sa'aatii 11tti natti fakkaatan subii. Gara 11tti. Gara 11tti. Nama salaata subii yookiin kadhannaa ganamaa nama kadhatee deebi'ee riba rafee maal jedhee suuta jedhee ka'umoo sanbooda namuma hojiitti ruutiniin kee maal fakkaata? Guyyaan kee maal fakkaata? Ani yeroo hedduu sa'aatii 5 irratti rafa. 4-5 gidduutti rafa. Galgala yeroo hedduu sa'aatii 10 hamma 10 walakkaatti ka'a. Cin booda rafuuni. Subiin booda warra rafu keessa hin jiru. Sana booda hin jiru. Hin jiru. So ganama akkuma musliima kamuu salaata laylii xiqqoo cin booda subii salaanna. Cirraan booda rafuun hin jiru. Yeroo hedduu ganama kana gaawwanni hedduu hojjetamu ganama waan ta'eef ganaman taa'ee waa dubbisaa barreessaa waan akkasiiti. Dhiheenya kanammoo ganama subii gara ispoortiitti bahuunis jira. Jiimiin hojjeta? Amma jalqabeera. Bishaan daakuu fi jiimii ganama isumarraa jalqabna. Booda sa'aatii lama walakkaatti gara hojiitti bobba'uun jira. Akka muslimaatti subiin booda salaataan booda rafuun kun hin jaallatamu. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديثاني اللهم بارك لأمتي في بكورها أمتك وتيف جنمان كأني وجدت ببؤو جرا كيستي بركانا أقول إيه في جدني كدان كأتمي سبيل أنكر وجدت ببؤو رتي أنا راكن كأي وان جلت مومتي سبب الداوي يو أرجمي دك ساعتي شني قدي رافون أرجمي تطالي ساعتي شني فلك كايو بايت جاج على الرف sana gadi yoo afurii gadi ta'e sadii gadi ta'e sababoo itiin turte yoon dikka guuttachuudha rafe malee ruutiinii kan keessa hin jiru akkuma jedhe ganama kana intane sochii godhuu keessa barreessuu haa ta'u booda jiimii haa ta'u achi itti aanee immoo kan jiru immediately hojii adda addaatiin seenaa akka nama tokkotti hojiin kan koo hedduun isaa hawaasummaadhaan wal qabata. Persentiin 75 wannan hojjedhu yoo laalte wannan mindaattiin kafalamne wannan biizinasa waliin qabanne dhimma hawaasaa hedduu irratti yookiin ta'anii dubbisuudha yookiin barreessuudha yookiin dhimma adda addaa keessa hirmaachuudha. Persentii 25 wanni waan inkaamiidhaan wal qabatee daldala ustaas sababiinsa wannani pirinsipiliin amantaa islaamaa jaalladhu tokko namni hojii dhuunfaasaa hojjetee jabaatee cimaa ta'uu qaba. Atiyyuu akka barsiisaa amantii tokkotti barsiisaan amantii hordoftoota isaarraa nama maallaqa taa'ee eeggatee maallaqa hordoftoota isaatiin hojii hawaasummaan hojjedha. Ani gaasiniin barsiisaa isin immoo na jiraachisa nama jedhu wayii tokkommoo lakkii hojii ofii kootiin hojjedha maallaqa gara kiisa kiyyaatti maatii kootiin jiraachisu tan qabaadha. San booda hawaasummaa hojjedha jedhee nama yaadu tokko. Ani umrii kan kootti
guyyaa tokko qarshii 10 yookaan laaqana wayii kana waan gooteef jedhamee naa bitamee yookaan immoo durgoo wayii fudhee guyyaa tokko hin beeku. Wannan maatii kootiin jiraachisu waanumaan hojjedhu irraayi. Mindaan akka foormaalii qabu maalinni waan jedhe ilaalee baankii hijiraa keessatti boordiidha. Foormaalii qarshii 10,000 garuu harkatti qarshii 6,000 kan sanaan ala mindaan an qabus jiru gara kamitti waanumaan ofii kootii olii gadi tattaaffadhee jiraadhu malee taa'anii harka namaa eeganii hin jiru. Namni tokko keessattuu immoo diinagdeedhaan harka namaa ilaaluu hin qabu warra jedhee amanu keessaa islaamummaanis kana sirriitti jabeessee dubbata. Nyaata nyaannu keessaa irra caalaan nyaataa waan dafqa keetiin argattee ittiin nyaattu jedhanii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu barsiisaniiru. Kadhannaan dhowwaadha. Kanaafuu of danda'uun dirqama. Of danda'ama kottu jira. Of danda'uun dirqama. Hojii kee baay'ee nama ajaa'ibsiisu keessaa immoo nama maallaqaan of dandeessee ofii keetii qofa jiraachuu qofa irratti tun ta'ini nama kaanillee nan gargaara nama kaanillee cinaa dhaabbachuun qaba jettee Impact Maker Foundation dhaabbata tola ooltummaa dhaabdee hojjechaa jirta. Maal hojjeta dhaabbanni keessumaa? Maal irratti xiyyeeffata? Impact Makers Foundation waa lama irratti xiyyeeffata. Tokkoffaa capacity building irratti training adda addaa leenjii kenna. Lammaffaa qorannoo adda addaa gaggeessa. Directly hawaasa maallaqaan yookaan waan ittiin jiraatanuun hin gargaaru. An akka nama dhuunfaatti waanuma qaburraa waan nabbee dandeessise irratti nan godha akka dhuunfaatti akka dhaabbataatti garuu sana Impact Makersin waggaa 2 fi walakkaa caaleera eega dhaabbatee anatu dhaabee. Kaayyoon keenya hawaasa keenya gaafa laallu keessattuu immoo hawaasa muslimaa keessatti sochii goonuu irratti waan arginu keessaa tokko maalinni namoonni hedduun amantaa beekumsaan dandeettii irratti garuu hanqina qabu. Namoota bakka hundarratti nu waamuu barbaadu bakka hundarratti nu argamuu hin dandeenyu. Kanaafuu wanni guddaan dargaggoo hedduu jiru namoota tattaaffii adda addaa godhantu jiru dhaabbata hedduu jira. Jara kana waan beeknurraa namoota dandeettiif muuxannoo adda addaa qaban walitti finnee akkamitti jara kana empower hagoonuu kan jedhurraan kaasee leenjii adda addaa kennina. Waan hedduu gaafa laalu waanuma xixiqqoodhaan torbii tokko keessatti waan namarratti dhiibbaa gaarii uumuu danda'amu hedduu gaafan argu irraa qabnu kanaan kanarratti hojjechuun barbaachisaadha kan jedhu sanarratti hojjetaa jira. Gara fuulduraas cimee itti fufa jechuudha. Egaa wanni biraa baay'ee kan na ajaa'ibsiisu waa'een kan kee gaafan qoradhu asiin leenjii kennitaa, asiin hin barsiiftaa, asiin hin barreessitaa, asiin hin dubbistaa, asiin baankii I think boardii baankiiti kan baankii hijiraa boordiidha. Miidiyaa hamilitan keessattis hirmaannaa olaanaa qabda. Boordii natti fakkaata achittis gorsaa pirezidantii majlisa Itoophiyaati bakkawwan adda addaatti maayini koree araaraa biyya kanaa keessattis hin argamta. Eventii biyya kanaa gurguddaa jedhaman namoonni gurguddaa influential waamaman keessattis hin hirmaatta. Ahmadiin tokko moo 11 sa'atii kana hundumaa isaa fiddeeti. Namoonni nu sa'atii 24 rabbiin kenneef. Sa'atii kana akkamitti ittiin fayyadamaa kan jedhu kanatu murteessaadha. Dhuguma sa'atii 24 keessatti bakka hedduuf waa hedduu irratti hirmaachuun baay'ee challenge nama godha. Waajjira gaafan seenus Impact Makers haa ta'u waa hedduu keessa gaafan naqu utuun maallaqatti yeroo kan koo kana shallagee maallaqa guddaan argadhaa garuu akka ejjennoo irratti at least percentage 75 wannan haa hojjedhu waan maallaqa hin qabne mindaan qabne garuu itti amanee hojjedhaa hojjechuun qaba responsibilitiin koo maatii koo qofaa miti. Maatiin kan koo alhamdulillah harka namaa ilaaluun qabanu namaa gadi ta'uun qabanu. Ijoollee meeqa qabda? Ijoollee 3 qaba. Ijoollee 3. So kanarraa kan ka'ee hamman danda'ee kallattii sanatti itti fayyadamuu qaba jedhee tajaajila yeroo fayyadamuu irratti baay'een siireessidha. Lafa duwwaa dabarsuun barbaadu kana kanatu walitti dhufee na gargaara jedhee jedhu. Inni kaan yeroo baay'ee kan siin jedhani bakka muummichi ministeeraa argame baay'een irratti siin hirmaata namni suuraa baay'ee muummicha ministeeraa wajjinis qabu Ustaaz Ahmadiin jedhani wal fakkaachuu sin dhaqtu muummicha wajjin firummaa qabdu.
Firummaan qabnu. Firummaan egaa akka nama Jimmaa ta'uun egaa akka yoo firooma fide kallattii maatii koof maatii muummicha ministeeraa yookaan gosa keenyaaf gosa jaraa firummaan akka sanaa hin jiru. Akkuma nama kamuu godina tokko keessatti dhalachuudhaan carraa hawaasaa wal qabatee jiru waliin immoo waltajjii tokkotti walitti dhufuudhaan dhaabbatanii taa'anii waliin haasa'uun carraa argachuun waliin faxaruu waliin diskas gochuu carraa akka kana warra argate keessaa iyyee malee addatti firummaa hin qabnu. Hirummaa qabdu? Hirummaas hin qabnu. Ani waa'ee Dr. Abiy kan yeroo duraatiif dhaga'e bara 99. 99 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akkasii 2001 immoo 2001 karaa dhumaa irratti hiriyaa koo tokkotu insa qaxarame isatu dhufee nama Abiy jedhamu jira innaan Abiy ergasii oduudhaan hin beekaa nama akkasiiti muummicha ministeeraa ta'uu barbaadaa naan jedha dhufee naannoo bara sanamu na Abiy oduudhaan beekaa muummicha ministeeraa maali nama akkamiiti jedhee nama akka kanaati jedhee natti hiriyyaan kun maaliif akkana jettee jedhee jennaani haasaa gaafa inni dubbate barakati Simoon hin fakkaataa naan jedhe haasaa kana sirriitti Amaariffaa kana al tokko kan namni Oromiyaa keessaa dhufee Amaariffaan kun rakkifti miti haasaa laalee haasaan isaa akkanaa naan jedhe namoonni waa isa dubbatan immoo muummicha ministeeraan ta'a jedhee yaadaa akkas booda 2003 itti fakkaata 2005 booda immoo formaalii ministeera ta'an ol bahuun dhufe sanaan alatti hiriyummaas hin qabnu walitti dhufnees hin beeknu in person kan walitti dhufne gaafaati suuraa waliin dhaabbanne yookaan wal hammannee jiru sanaan guyyaa sana wal in person kan walitti dhufne gaafsan. Suuraa guyyaa jalqabaa garuu fakkaatu suurichi. Dhuguma suuraa akkasii garuu guyyaan sun maal dhalate seeta muummichi ministeerri Dr. Abiy akkuma mana hidhaa baheen utuu mana hidhaatiin bahini namoonni Jimmaa sheekonni adda addaa walitti dhufanii namoonni isa duukaa hidhamanii hidhaa bahanii isa qofa tafe waan dandeessu nu gargaari maal jedhaa communicate akka godhaa turan waan dhagaa ture mana hidhaa gaafan tures akkuma mana hidhaa baheen ani har'a mana hidhaatii bahee boromtamoo obbo Hayilamaariyaam Taayitarraa bu'an guyyaa tokko. Eenyutu muummicha ministeeraa kan jedhu immoo mana hidhaa keessa taa'etan eenyutu ta'uu danda'a kan jedhu diskas godhaa turre Dr. Abiyyis ta'uu danda'a kan jedhu kanas ture. Sammuudhaa kan bate. Eegonni mana hidhaatii bahee sin barbaadaa jedhee nama natti arge. Ani dhimma ittiin hidhame dhimma muslimaati. Akka dhimma muslimaatti immoo koree waliin hidhamneetu jira. Na barbaade akkamiin naani yoon kophaa dhaqee dhokadhee arge sirrii natti hin fakkaanne. Hiriyaa kootiin mari'annaan dhimma keenyaaf yoo ta'e hunda keenya argachuu qaba malee maaliif jennaan maqaan argadhu jedhee tandise. Achiin booda muummicha ministeeraas ta'anii na waamsifnaan dhaquutti. Achiin booda gaafa guyyaa kana wal agarru nama hunda koree wajjin hin jiru hunda harka zayyare hunda keessanuu salaamtaan jedha Ahmadiin hin qufan jedhu. Yeroo lama namatti ergeen dhufu naan jedhee sagantaa sana booda kan wal hammannee jechuudha. Sanatu guyyaa araaraati waan ta'eef jecha. Sanatti malee sana duraa walitti dhufnee hin beeknu jechuudha. Egaa ustaaz yeroo baay'ee haasaan kan keessi hojiin kan keessi waan serious ta'e waan kunoo serious ta'e waan maali kun namni waan qoosaa afaan qabne wayii qofa irratti hirmaata. Facebook irratti ta'u wanti fakkeenyaaf waan addaa wayii koomentiin addaa faa gaafa sii kennamu kana in kolfitaa maaltu sitti dhaga'ama yoo si arrabsan faa namni Facebookii kana irratti abbaan fedhe nama arrabsuudhaaf mirga qaba. Kabajaa namaa seeguun hin jiru wal kabajuun kunis baay'ee hin jiru yeroo tokko tokko yeroo si arrabsan faa maaltu sitti dhaga'ama. Anuma namni siireesiidhaan na beeka. Biyya alaa gaafa deemu Turkii haa ta'u biyya kamuu haa ta'u bakka bashannanaa qobaas haa ta'u maatii garuu suuraa kana public gochuun barbaadu. Kanarraaf namni waanuma argu kanaaf waan siireesii qofa beekna malee waa hedduutu nama gadhiise ni waan hin taanetti argamu jedha. Maalli kun privacy waan dhuunfaa waan ta'eef ijoollee fuudhee ijoollee waliin bakka bashannanaa adda addaatti suuraas haa ta'u viidiyoos hedduun qaba. Akka dhuunfaattis hedduu garuu public gochuu waan hin barbaanneef
Hawaasa keessatti criticize godhamuun kun keessattuu social media irratti namoota umrii jaraatti kitaaba tokko hin dubbifne miliyoona hedduutu biyya keenya keessa jira. Namoota kanatu carraa social media argatanii namoonni kun immoo social media dudubbeetti dubbatanii dhokatanii waan itti dhagahame barreessu. Al tokko barreeffama kompiitaraan fuula sadii fa'aan barreessa. Gaafa Facebookitti dhufe baay'ee hedduudha. Maal inni kitaaba moo maal jedha waraqaa irratti fuula sadii dubbisuun barbaadu waan dheeraa fa'aa dubbisuun barbaadu. Namni sarara 4 6 2 waan gaggabaabduu bare kanarraa kan ka'e waan adda addaa namni siin jedha. Yeroo duraa namni akkamitti kana yaadu jedhe tan dhaabbadda yaadu jalqabe. Tokko waan ati barreessite dhiiftee waa'ee fuula keetii dubbata. Inni kaan waa'ee uffannaa keetii dubbata. Inni kaan mata duree qofa irratti koomenti godha. Inni kaan immoo maal afaan kanaan barreessitaa jedha. Waa hedduudha hundumtu. Amma dhuma irratti kritisizimii kana xiyyeeffannaa godhee kanan dubbisu amma qeeqana irratti dhufuun dubbisa. Inni ati akkasuu jabaluu maal jedhan kun keessoo namaa miidha. Keessoo namaa miidhu jechuun dhuguma jedhee tan yoonaa akka jarri jedhan sana deemee harka kennuu dhufa. Bakka guddaa gaheeraa sadarkaa wahiirra gaheeraa dhuguma akka jarri jedhan yoon jedhee of guddisuun carraan gara fuuldura deemuu koo hin dhaabbata. Kanaafuu namoonni hedduun viidiyoos haa ta'u barreeffamas aangoodha irratti warra na criticize godhan dhaqee ilaala. Maalirra dhuguma moo dhuguma maaliif jara kanatu carraa of sirreessuu naa kennu. Jara kanatu hanqina koo natti hima. Jara kanatu of guddisuudha kallattii ani laalanii waan wajjadhu kallattii addaatiin laaluun qabaa jedhee deema. Tokko immoo maaf Oromoo taatee jedhee dhuma maa Musliima taatee jedhee. Komentiin baay'ee si kofalchiisee jira kanatti yoomillee hin daganne waan siin jedhan keessaa. Naanillee waa hedduu jedhu suni waa hedduudha. Al tokko komentiinuma dubbisuun kun nama bashannansiisa. Al tokko immoo yeroo si jalaa fudhata utuu hin barin. Keessattuu komentii 1,200 fa'aa namni kenna. Gaafa kana ati barreeffama wayii barreessitee yookaan waa hojjettee deemuun kee akkuma jirutti ta'e atuma hin baramin achuma keessattuu deemtu miira keessa seenanii warri react godhan duukaa react godhaa kornerii wayii keessa duukaa seentu. Amma waa barreessitan qopheessee Facebookiin automaatikaalii poost akka godhu ganama irratti sa'aatii kana jedheen biraa deema. Gaafa galgala dhufu namni wal arrabsaa walitti duulaa komentiin kan hunda dhufu. Miidiyaa hawaasaa kan biraa wanti irratti aktiif taatee hojjettu jira. Akkas Facebookiin taane garuu YouTube fi Telegramiin jira. Amma kanas miti jarri garuu inuma al tokko nama maxxansaa achirrattis. Nama manage godhuu qabda page kee moo sumatu manage godha? Jaan tokko jira al tokko isatu post naa godha waan viidiyoo waan akkasi duukaa mashgula ta'uun barbaadu ani kanaafuu kana maxxansee kana godhe jedhanii al tokko immoo al tokko anumatu waa natti dhagahame maxxansaa. Waan hojjedhu san irratti xiyyeeffadha malee kana manage godhuuf kana duukaa deemuu irratti xiyyeeffannaa hedduu waan kennaneef jechuudha. Egaa carraa kanaan daawwattoonni keenyas Ustaaz Ahmadiin Jabal Facebook irratti Ahmadiin Jabal TikTok irrattis Telegramii fi akkasumas YouTube irratti follow gochuudhaan barsiisa isaa akkasumas immoo ogummaa isarraa dhaaluu qabdan hedduu argattu jedhee yaada. Carraa kanaan follow subscribe comment gochuudhaan akka hordoftanii jedha. Carraa kanaan immoo nus immoo YouTube keenya Risaa Media warri hangammaa subscribe tuun godhin nu daawwachaa jirtan subscribe godhaa comment godhaa isiniin jenna. Egaan Ustaaz otoo kana caalaa baay'ee waan hedduu kuufama beekumsaa si keessa jiru kana dhalootaaf dabarsitee baay'ee nutti tola. Kun garuu yeroo dhumaatiif miti kan guyyaa har'aa akkuma wal barnootaatti gabaabina yeroo qofaatiif sa'aatii kana si wajjiniin gaaffiif deebii taasisaa jirru xumuruudhaaf dirqamne ulfinaan nu bira dhuftee nu kabajjee shoo keenya irratti immoo dhiyaattee waan si keessa jiruuf waan hawaasa koo bira ga'uu qaba jettee yaaddee hundumaa waan nu dabarsiteef immoo kabajaa fi jaalala olaanaadhaan ulfaadhuun siin jenna. Ulfaadhaa galatooma. Cheers. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Telekoom.
baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa geessan. Giddugala magaalaa Finfinnee Koomishinii Dinagdee Afrikaa irraa meetira 200 fagaatee Kaazaanchisitti ilillii haaraan biqileera. Filannoo gaarii kan isiniif dhiyeesse ilillii Grand Real Estate. Odeeffannoo dabalataaf haloo nuun jedhaa baga birraa geessan ilillii Grand Real Estate. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin baay'ee barsiisaa ta'e barumsa baay'ee gadi fagoo dhugaa dubbachuudhaaf jireenya tokkoon keenyaatiif immoo bu'aa guddaa buusuu danda'u. Egaa barsiisaa amantiiti akkasumas nama miidiyaati akkasumas immoo barreessaadha. Nama kanarraa kana sa'aatii kana qofatti waan fudhanneef hin miti garuu waa xiqqoo coba beekumsaa isaarraa argattanitu jedhee yaada. Ustaaz Ahmeddiin Jabaliin hedduu galateeffannaa. Egaan sagantaan keenya guyyaa har'aa turtiin nuti ustaazii waliin taasifne asirratti kan raawwatu ta'a. Torban keessummaa biraa qabanne isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif seennaa. Gammadaa Shoo kan torban kanaa kana fakkaatu ture. Gammadaa Shoo akka kanatti isin biraa akka ga'uuf immoo gaheen ispoonsaroota keenya daran olaanaa ture. Ispoonsaroonni keenya Itiyoo Telekoom, Ilillii Grand Real Estate galatoomaa ulfaadhaa jenna. Dabalataan guyyaa har'aa immoo sagantaan kun isin bira akka ga'uuf immoo gaheen hojjettoota Risaa Miidiyaa akkasumas kiruun Gammadaa Shoo hundumtuu daayirektarri sagantaa keenyaa Antikoo Isaayyaas akkasumas kaameraamaanonni Abdii Jireenyaa Biqilaa Bitikuu fi Waaqjiraa Damaraa hunduma keessan galatoomaa ulfaadhaan jira. Gammadaa Shoo kan guyyaa har'aa asumarratti raawwanne torban nama torbaniin waa taasisu.